السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجافة يا هندي خيسانو عن ورين إنجليفا language requirementi university هنجافة خامي جتني نجافة تاني سني سرشي سني قريتين university هنجا تكوخن نجافة ني أكسوما خبرالي خنجافة اللي أكواني لا سني في كوبي سيتين جرا كابيجي دررتي خاغرتن خوني university Alberta University دا gubbaa kanatti yoon isin garsiise University of Alberta bakka kanatti gizee ilaaltan peejii isaanii ofishaala kuni. Peejiin irra jiru kun International Undergraduate Admission Requirement kajoosan jalatti jechuudha. Okay, waan biraa kanuma jiru garuu amma asirratti isin waan Ingiliffaa irratti focus na gaafattanii jecha Ingiliffaan isaan barbaadan kamii jennee gizee waliin ilaallu language requirements. Page duraa kanarratti the information on this page is for undergraduate applicants. Kajoo kana gizee ilaallu gaa peejii amma waliin ilaalla kana jalaati jechuudha. Kuni undergraduate warra gartee digrii barachuudhaaf applicantii digrii barachuudhaaf as dhufuuf jechuudha. Kana jalatti gizee ilaaltanii asitti see English language proficiency for graduate students. Kana yoo ilaalle kuni warreen maasterii fi yookaan PhD barachuudhaaf dhufu jechuudha. Requirementiin isaan Ingiliffaaf qaban maali? Dura kana haa ilaallu san booda warra undergraduate barachuudhaaf dhufe peejii kana jalatti kan argamu ilaalla. Okay, asirratti yoo kan ilaallu taate warra maasterii fi PhD godhuudhaaf as dhufu language requirementiin isaan gaafatan maali? Yoo ka jennu taate jala kana gizee dhufnu proficiency is demonstrated by kajoo kana gizee ilaallu yookaan kaduraa kana recognize English language countries or institution kajoo kana qabaachuudha yookaan hoo Ingiliffaa testii kan amma dura dubbadhe san qabaachuudha. Okay, kana gizeeniif ilaalle warri kuni biyyootan gartee exempted tahe biyya gizee irra xunee ilaallu. Biyya Ingiliffaa language proficiency kana isaan qabaachuun isaan hin feesisne jechuudha. Akkuma asirratti agartan countries in which English is the official language of instruction. Biyyootan gizeeniif university baratan Ingiliffaadhaan baratan jechuudha biyyootan kuni. Biyyootan kuni Ingiliffaa testii kana isaan garsiisuun irra hin jiru jechuudha gizeeniif university apply godhatan University Alberta jechuudha. Okay, biyyootan kana gizee gabbuunee ilaallu akkuma agartan kana biyyootan Afrikaa ni jiran takka South Africa gizee ilaaltu yoo gabbuutee ilaalte Nigeria biyya Afrikaa keessa lameenuma kana akkaan asirratti argu. Biyyootan biraa gaa biyyootan ni jirani. Kan Afrikaa irraa lameen kana Itoophiyaan hin jiru akkuma agartanii. Okay, biyyootan kun Ingiliffaan fiduun isaanirra hin jiru jechuudha. Directly apply godhatanii yoo acceptance argatanii seenuu danda'anii jechuudha university. Amma asirratti gizee ilaallu institution as gizee reefuu agartanii university biyyootan amma as keessatti hin dubbatin university biyyootan biraa jechuudha kan asirratti hin dubbatin university isaan accept godhanii jira. Kan namni asitti university kana barate Ingiliffaa fiduun isaanirra hin jirre jechuudha. Gizee gabbuunee amma asirra ilaallu amma fakkeenyaaf kan durarra jiru Baangilaadesh jechuudha. University hangana warreen as keessa barate Ingiliffaa isaan dhiyeessuun irratti hin jiru jechuudha. Itoophiyaa yoo gabbuunee ilaallee kunoo asumarratti kan agartanii number 5 karra ka jiru kana amma Itoophiyaa Addis Ababa University, Alamaayaa University, Jimmaa University irraa warreen eebbifame English language proficiency dhiheessuun irra hin jiru jechuudha. Hoggaa University Albertatti apply godhatan. Kuni warreen akkuma durarra je'e warreen maasterii fi PhD godhuudhaaf dhufe jechuu biyya tana. Amma dhibboota deebinee gizee ilaallu warreen ammoo asitti digrii godhuudhaaf dhufe akkuma asirra jenne kana language proficiency requirement isaanii maali jennee hoggaa ilaallu
gabbuuneetii akkasin laalla asitti agarsiisu language requirement for undergraduate study. Warreen undergraduate barachuudhaaf dhufu language requirement isaanii maali yoo jennu taate asirratti gizee agarsiisu maal jedha applicants attending schools outside of Canada may meet the English language proficiency and the spoken English requirements based on the university they have attended or the country in which they reside. Akkana jechuun warreen applicantii gaa internationally qatee kan Canada keessaa kan hin tahin and English language proficiency requirement meet godhuu ni danda'an. Ulaagaa kana qunnamuu ni dandahanii yooniif gartee akkuma as jalatti ilaaluu jiraannu biyyootanii fi yuunivarsiitii isaan gartee exempt godhan jechuudha. Yoo isaan keessa ka jiraatan taate. Okay, amma waliin haa laallu. Kuni akkumaan jee undergraduate warra barachuudhaaf dhufe jechuudha. Countries that satisfy English proficiency. Warreen biyyoottan gartee Ingiliffaa gartee quubsaa qabanii kan isaan hin barbaachisne jechuudha. Biyyoottan as jalatti agartan kana Itoophiyaa waliin laalla yoo kan jiraatu taate yoo kan jiraanne taate yuunivarsiitii Itoophiyaan keessa jiru kan Ingiliffaa hin barbaachisne laallaa jechuudha. Akkuma agartanii Itoophiyaan as keessa jiru. Biyyoottan Afrikaa as keessa hedduun jiran garuu Itoophiyaan hin jiru. Okay, gadaabuunu universities that satisfy English proficiency. Biyyoottan achi kan amma laalle kanan achitti biyyoottan biraa jechuun kan silaa gartee official language isaanii Englishii hin taane ammoo universitiin hanga tokko approve taate biyyoottan akkasiiti jechuudha. Durarratti akkuma reefuu sanii Bangladesh Itoophiyaa laalla nuti jala kanatti Itoophiyaa. Okay, akkuma agartan kanatti Addis Ababa University, Arbaa Minch Institute of Water Technology, Alamaya University, Jimma University, Wongo Gannat College of Forestry. So, universitiin hanganni kun shanan kuni warreen silaa asit digirii godhuudhaaf dhufu universitii kana keessatti eebbifaman Ingiliffaan isaan hin barbaachisu jechuudha. Proof of English language proficiency isaan hin barbaachisu. Directly apply godhachuu danda'an universitii wannitti jechuudha. Alberta University. Warreen universitii shanan kanarraa eebbifamanii jechuudha Itoophiyaa keessatti. Akkasii jechuudha. Kuni University of Alberta actually option bareedaa qabanii warreen amma dura hedduu akkana gaafachaa jiraniif hedduu bareedaadha jechuudha. Ingiliffaan isaan hin barbaachisu. Warreen universitii kanneen shanan kanatti fixate jechuudha. Amma okay, universitii biraa haa laallu. Fakkeenyaaf universitiin kuni McGill University undergraduate admission. As jalatti requirementii gaalaaleetiin peejii kanarra gizeen dhufu English language proficiency. Hoggaa laallu kuni McGill University biraati Quebec keessa jira. Quebec province yookaan state French dubbatu jechuu Canada keessa. Okay, maal jaa asirratti the language of instruction at McGill University is English. If you don't meet one of the exemption listed below, you will need to complete an English proficiency test as part of your application. Okay, exemption akkamaan isiniin jee kunis biyyootan irraa agartee Ingiliffaan isaan hin barbaachisne jira. Yoo ati kana biyyootan kana keessa hin jirre Ingiliffaa akka beektu gartee proof isaan agarsiisuun dirqamaa jechuudha. Okay, jala yoo laalle karaa jalaa kana yoo laalle applicants who do not need to provide proof of English proficiency. Warreen application galfatanii isaan hin barbaachisne jechuudha Ingiliffaan. Qabxiilee asirratti agarru kana keessaa yooniif takkallee iyyas hin jenne like kun hundinuu yoo laalle gaamal fakkeenyaaf
Have you lived and attended high school or university for at least 4 consecutive years in a country where English is the acknowledged primary language? No. Fakkeenyaaf Itoophiyaan isaan kana keessa hin jirtu. Ingiliffaan primary language hin jaamne. Akkasuma gartee kunillee ka gaafatu Frenchii magaalaa state Quebec keessatti yoo barattee jiraatte akkasuma Ingiliffaadhaan yoo barattee jiraatte Quebec keessatti kun hundinuu Itoophiyaa fakkeenyaaf appilikaantii Itoophiyaa irraa dhufu hin laalchisu. No jechuudha ammaas keessaa gaafiin kee yoo akkas ta'e biyyoottan kana keessaa haa laallu yoo ati keessa hin jiraanne jechuudha. Biyyoottan keessaa akkasuma akkumaan jeessan keessaa gartee baatee jira. Ingiliffaan akka isaan hin garsiisne biyyoottan kana keessaa Itoophiyaan akkuma agartan kana hin jiru. Itoophiyaan booda iidhaa dhufaa hin jiru jechuudha akkuma agartan. So gizee hin jiraanne maaltu nama barbaachisa? Yuunivarsiitiin kuni akka Yuunivarsiitii Albertaatti opshina hin kennine yoonif biyyoottan kana keessaa hin taane wanni godhuu qabda. Ingiliffaa godhuu qabda jechuun kun asirratti akka agarsiisu kanatti McGill's strong preference is to receive results electronically directly from the issuing organization when possible. McGill'n warreen amma biyyoottan kana keessa hin jirre directly Ingiliffaa isaan approve godhanii jira. Fakkeenyaaf as jalatti listii godhan kana Ingiliffaan kun hundinuu online irrattis godhuu dandeessa. Kaniin amma dura dubbachaa ture Itoophiyaan qaamaan deeyxee godhuu dandeessu. Kana qofaa jechuu IELTS kan jiru International English Language Testing System. Kana qofaa jechuu Itoophiyaa keessa kan qaamaan deeyxee godhuu dandeessu. Kanneen ammoo kan isaan approve godhan online irratti godhuu dandeessa. Linkii isaa kana yooniif qabaatte jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kana laalle McGill Universitiin yooniif IELTS ta'e maarkii meeqa qeebalanii waliin haa laallu. Asirratti maal jedha? The regular academic test and the test for UKVI are both accepted. A band score of 6.5 or better, in the individual component score of 6.0 or better. Irra guddaan yuunivarsiitiilee ani akkuma laalisanitti maarkiin isaan barbaadan 6.5 waliigalatti jechuudha. Yookaan hoo each componentii speakingii, listeningii, writingii fi readingii 6.0 fiduu qabda. Isaan approve godhuudhaaf jechuudha. Amma yuunivarsiitiin kuni option akka yuunivarsiitii Albertaa saniin kanine so Itoophiyaan waan keessa hin jiran jecha biyya isaan exemptin godhan testii armaan gadii kana godhuun dirqamaa jechuudha. Yuunivarsiitii kana yoo apply godhachuu barbaadde. Yuunivarsiitii biraan laallammaas. Yuunivarsiitiin kun Concordia Yuunivarsiitiidha. Kunilleen magaalaa wanitti argama. State Quebec keessa magaalaa Montrealitti argama. Yuunivarsiitiin kun actually magaalaa Kanadaa keessa hunda keessa ni argama. Wanni akkuma biraanchiiti jechuudha. Biraanchii hedduu qaba. Kana gizee ilaallu English language proficiency requirementii gizee ilaallu Concordia University gizee jala dhufne. Fakkeenyaaf as ilaalla proof of language proficiency waggaa ilaallu listii kana gizee agarsiisa akkuma reefuu University McGill joosanii yooniif fakkeenyaaf ati asitti Ingiliffaan yooniif second like primary hin taane biyya asitti baratte san keessatti requirementii si barbaachisaa jechuudha Ingiliffaan. Kun hundi akkuma reefuu san ja'a. Minimum English proficiency test score for admission kana gizee ilaallu. Scoorri isaan barbaadan maali?
TOEFL kunilleen test of English as foreign language godhuu dandeessa. Fakkeenyaaf kana gizee ilaallu direct admission no ESL malee jechuudha. Isaan amma fakkeenyaaf ESL wajji yoo fudhatte ESL jechuun English as a second language jechuudha. Yoo ESL wajjin kan fudhattu taate ESL courses require with options for credit. Fakkeenyaaf qalammadaa kana haa ilaallu ESL wajjin yoo kana like hin dabarre jechuudha. Kana yoo ilaallu taate score between 75 and 89 with a minimum combined score of 34 for speaking and writing. And ESL koorsii fakkeenyaaf ati yoon Ingiliffaan kee hedduu wanni hin taane koorsii isaan sii kennanii jira. Koorsii san cinatti egaa fattanamtee booda akkana yoo fidde jechuudha. Yoo fidde isaan requirementii meet goote jechuudha. Okay, kuni wanniif TOEFL fi wanniidhaaf haa ilaallu kan beekamaa kan ta'e kan ani irraa haasawaa ture sanii IELTS irraa haa dubbannu. Fakkeenyaaf direct admission kan jidduu kana haa ilaallu ESL courses requirement with option for credit. ESL koorsii isaan sii kennanii wajji yoo dubbannu taate scoorri isaan barbaadan 6.5 or 6 in both cases. No component score under 5.5. ESL wajjin yoo kan barattu taate waliigalatti 6.5 si barbaachisa yookaan komponentii hundaarraahu 5.5 qabaachuu qabda sanii gad ta'uu hin barbaachisu jechuudha. Yoo immoo ESL koorsii si hin barbaachisne waliigalatti score 7 or higher fadhanii yookaan 5.5 komponentii hundatti sanii gad ta'uu hin qabu jechuudha. Inshallah ta'ala gabaabumatti kana fakkaata. Fuulduraaf yoo rabbi jee bal'inaan yooniif proogiraama isaan qabanii yuunivarsiitii biraallee akkasuma workshooppii isaan qabanii open house jira ammas onlaayinatti biyyuma jiraattee waan isaan guyyaa isaan qabanii jira. Isaanii wajji baallama godhattee gaafii gaafattee akkamittiin dhufaa kana hundaa dubbachuu dandeessa. Akkamitti waan san appointmentii isaanii wajjin qabattanii kana hunda yoo barbaaddan yeroo bijee inshallah irraa dubbanna na beeksisa.